Video irratti waan agarre hordoftoota kabajamtoota keenya amma akkuma beekamu na himaa moosituma. Mana Yaasin oolee jira. Akkasuma har'a magaalaa Dirree Dhawaa akkasii baga nagaan nutti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jecha. Yeroo duraatiif chaanala keessatti. Yeroo duraatiif illee amma dura hin dalayne. Subhanallah. Sariif kabajamtoota hordoftoota keenya baga jiraatan baga jiraanni jecha akkam nagaa fayyaa keessanii an nagaan qabaa isin of fayyaa qabdanii ani kun Yaasin Oroo honkaan immoo Yaasin Nijjaash. Eega waggaa kana Yaman irraa dhufee waggaa lakatee jira akkasitti wal agarree jirra eessatti argamtaa jechuun keessatti noolu. Amma duraan ifatillee erga duraan jechuun wajji turre erga addaan baanii erga biyya galee wal agarre garuu bakka kanatti waliin agarre viidiyoo irratti waliin agarre hordoftoota kabajamtoota keenya amma akkuma beekamu na himaa moosituma. Mana Yaasin oolee jira. Akkasuma har'a magaalaa Dirree Dhawaa akkasii baga nagaan nutti. Akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya magaalaa Dirree Dhawaa akkuma viidiyoo xiqqoo karaa isin waraabee jira. Imala sanirraa kan ka'e magaalaa Dirree Dhawaatti bu'ee magaalaa Dirree Dhawaatti eega bu'ee illee nama biroo hedduu osumaa jiru isumaan manguddoo biyya kanaati. Nusimadhaa jedhanii itti dabalee inillee nusimatee wajjin ala turree waa hedduu wajji jennee laaqanallee jennee achiin booda dhufnee amma mana isa jirra. Viidiyoo kana asumatti isinii maruuf dirqame wanni dhufeef hordoftoota kabajamtoota isinillee ni beektanii ammallee garuu akkuma haarawaatti isinii fi isatti illee Yaasin oolutti illee hima. Wanni an dhufeef manguddummaa namaa wal dhabne namaan akka walitti nu araarsituuf. Tokkoon qabu kan hojii teenyaa nama walitti araarsu. Kayrii dalaganna warloolii isa guddaa akkasillee osoo hin ta'in daawwattoonni keenya ni beekanii atillee akkuma tokko waaqa tokko qofa qabda. Saayibuun kiyyaa walitti dhiqoo aaraa inni achi deeme biyya kana jira. Akkasiin sababa kanii amma waliigalattoonni isinii himuu dhufee ani magaalaa Dirree Dhawaa jiran Dirree Dhawaa eegaggee irraa jadiidin biyya warra jadiidii yookiin asiin booda ka deemnu ta'a yoo jiraannillee yookiin yoo dawwaltee kaawwamtullee taatu yoo asuma jira. Asuma jira. Okay rakkoon qabu akka walitti nu araarsituu fi waa Yaasin jedhamu. Galatoomii gaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaa saayimni lama walitti isinii araarama maal jennaan arrabaa fi ilkiin osuma nama tokko tajaajilu jiranii wallaanii haa ta'u garuu walitti araarsuudhaaf nama fayyaan wanta furdaatiin jira garuu biyya keenyatti akkasii nama walitti araarsan akka nama beekta jimaa bitaniiti ree qalanii maal ree kana godhanii ati ree sirraa deemneetuma jimaa binnee akkasii manguddummaa teenyee walitti araarsina rakkoon qabu. Rakkoota kan qabu re'ee deebisuu baattu araarami taanaan re'ee miti sangaayyoonni qal'aa rakkoota kan qabu kun yaani duniyaan walirra namaan caaltu anaaf itti daawwattoonni yaani qalanii jechuun jedhanii suni waan barbaachisu si beeka manguddummaa beekta amma akka biyya keenyatti yaani adawwal dhamaan yoo namni walitti araarsu ani sitti dhufee ati immoo nama biroo jaarsa nama biroo dabalata. Nama biroo dabalata amma mana san keessatti illee waamte dura anaaf isa walitti waamu. Kophatti narraa fudhattee bira osoo laanii lola guddaa taate achi ala geessite isallee irraa fudhattee ni dhufna manguddoo nama 3-4 fiddee an as ta'a inni hunda san ta'a. Adda akka walitti bileelu taate. Kaasila komo. Anas ta'a inni garas ta'a yoo dubbattullee asii achitti kasi bira jiru kanatti fudhatu. Gara siisanitti fudhatu. Siin jedhin achi. Maarree jettaadha. Argine akkasii amma kana akka dandeettii kophaa nu argaa jirte dandeettii nama biroo dabalatte
Kana siin Kana geenne. egaa dubbii dhiigamee tekkistee halaala walitti haasawanii kana jechuun kaasaa'ee ooluuti. Jecha lamaa ibsa jennaan. Jechuun kabajamaaf malee amma ko ballee osoo dhaqee hoo bakka adiifaa jedhee osoo cabbatame lola akkasuma irraa ga'ee. Nama ulfeessitee jechuudha. Nama ulfeessu kabajaa jechuun nama ulfeessee isinillee ulfeessuu fi keessa hordoftoota kabajamtoota kenna. Innaa karaarraa isinillee baay'ee dadhabee jira. Kanuma isin jechuu fi dirqama ga'ee jira. Imala karaa imala kana deemee dhufee malaan osoo jaarsummaan dubbatanii inni araarame jedhee yaada. Maaliif sababa biroon dhufne. Bakka fagoo sanarraa kaatee dhuftee keessattuu inni nuuni araarama yoon fi jaarsummaan dubbannillee maal jennaan dirreedhaatiif Adaamaa jechuun gara adda fagoodha kiiloomeetira 25 akkana hungaa nama xiqqaatte saniifuu kabajaa isaa araarsuutiif namni garagarii ifaan gisee isaanii walitti haaree bilbilumaan viidiyoo waraabaati awoo akkanaati dhiifama kaameeraa duraan jira dhiifama naa godhe jeeti fudhata ati garuu itti yaaddee saayiba kiyya kana yeroo hedduu hojii nyaanne baaraa fi kana kanaas rakkoo meeqa hojii agarree jettee dhiifama gaafachuudhaaf as dhufuun kee hedduu tokko galatoomii nama addaati maaliif jennaan anillee siin dinqisiisadhe jechuudha gamanumaan galatoomii siin jaa akkasumatti illee egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Mukhtaariif isa qofoon taane jadiitti qofoon sun taane isinillee akka dhiifama gootanii Adaamaarraa ka'ee magaalaa Dirreedhaa mana kiyyatti argama saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenya walitti isin araarsinaa araaraa isin buufna yeroonis yeroo araaraati barrinis bara araaraati nama wallole hundinuu walitti araaramu saniifu ana walitti isin araarsuudhaaf jaala kiyya qophiidha hundaafuu duraan dursa bagana gaa nufte welcome to Dirreedhaa magaalaan tun magaalaa teeti manninis mana keeti wanni nyaatamuu bishareeti. Rakkoon qabu kun bakkuma mara kee jaalatamaa ofii nyaatanii garuu ani akkan beeku magaalaa Dirree kanatti jaalala jechuun. Akkami guyyaan gatu kanatti baay'eedha. Qilleensi illee qilleensa baay'ee yaani Adaamaan garaagarumti qabanii xiqquma yeroo itti malee garuu bareeda amma dhufne keessa bakkee iddoo jira. Amma booda bakkee iddoo jira innaa atillee na simachuu kan keetiif galatoomii mana keessatti nasimachuu fi dubbiyaan sitti fideellee narraa qeebalu keetiif maqaa hordoftoota kiyyaatti si galateeffadha. Isinillee hordoftoota kabajamtoota keenya warri koomentiilee warri karaa isaa gootanii anallee akkana jettan karaa kiyya illee. Caalaan karaa isaa gore. Baay'inni karaa isaanii gore garuu tokko namni dogongoruu waan jedhu naamni jedhee an hundaayyuu irra dhiifama jedheni isin hunduu dhiifama isin jaa asumaan viidiyoo kana yoo isinitti tole laaci amma sa'aatiin silaa deemee jira yeroo biroo ka walitti fidullee edanallee dubbin dhumate dirri dura yoo edanallee dhumate amma eeggatee inni akka waan araaramee jitti ilaalama akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo kana kanuma isin maruu fi innaa akka hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna yaasin orolleen har'a wal agarree majammaraa akkuma jedhee gizee awwalaatiif yuutuubii kiyya dhufee ammaan booda immoo dirree keessa illee turraa asumaan waan namni dhaamsa qabaattanillee dhaamsa dhaammadhaa isin jira akkara kiyya akka warri Adaamaa jirtan ammoo itti bilbilaati boqolaawaa nuuf fidayyaa boqolaawaa anaatu isinitti kan keessattuu anaatu surprise isin godha irra bilbilaa garuu anaanattis bilbilaadha boqolaawaa nuuf fidayyaa rakkoon qabu boqolaawaa nuuf koomintii jalatti illee barreeffadha anaatu isin erga dhugaa rabbi aan promise ammaasi baallama seeneetiin jiru boqolaawaan maal boqolaawaa waan nyaatanii naasi galchisa keekaa biti anaas si keessa bikirraa nyaata anumaa kun bitu ummataa bitu dura anu nyaanne akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti warreen nu faana turtan galatoomaa isin jechaa warreen hanga ammaatti daawwattan horaa bulaa deebanaa warreen afoo inaalilla dhiifamaa hanga viidiyoo biraa walagarratti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh dubbii araaraati dubbii jaarsummaati